Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun ka hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Media marii adda dinqituu muddaa waliin goone kutaa lammaffaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa isiniin jenna. Waa'ee gara dhumaatti deemaa jira. Waa'ee wal waraansaa Oromooti. Waraansi kuni yeroo baay'ee amma kumaandi poostiin jira maaliin waa'ee hedduutu jira. Naannoo ni Amaaraa yeroo baay'ee akkuma dura kaastee mootummaan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy paarlamaa keessatti warra Liyyuu Haayilii Amaaraatiif wannoo kennee ture, beekamtii guddaa kennee ture. Isaan immoo yeroo ammaa kana wal waraansaa hedduu saba hedduu keessatti geggeessaa jiranii. Benishangulitti yoo fudhanne namoota du'aa Oromoo keessa Wallaggatti, Gujii Boorana keessatti, akkasumas naannoo Affaar, naannoo Sumaalee, Karrayyuu, akkasumas Walloon keessattuu wantoota kana mee akkamiin ilaalta? Wal waraansi kun eessa ta'eetti? Maal mootummaa waan kanaaf yeroo gadi ba'ee waan dhaadatuun ala juntaa jechuun ala fakkeenya Biraanuu Juullaa fa'aa Jeneraal Biraanuu Juullaa ibsa wayii kennaa ture. Waa'ee inni haasaa ture sunis waa'ee wal xaxaadha. Waan kana akkamiin ilaaltamee Suudaanis yeroo itti saba Itoophiyaa dararaa jirtutu jira. Lafa isaanii guyyaa guyyaan daangaa ce'anii yeroo fagaatanii keessa deemantu jira. Waan kana akkamiin ilaalta? Mootummaan waan kanaaf deebii kennaa jira. Mootummaan Dr. Abiy maal jedha waan kana irratti akka nama hordofaa jiru kanatti yoo jiraate meetti dhiyaata? Gara keessaa rungalini rakkoon kun eessaa ka'ee bu'uuri rakkoo kanaa eessaa yoo jennee ilaalle mootummaa biltsiginnaatitu seera uummata ofiin ittiin bulfatu yookaan pirogiraamii uummata ofiin ittiin bulfatu hin qabu. Liidarshiippiin tokko yoo rakkoo qabaatee dizaastarii organizaashinii san keessatti uumamuun isaanii oofu. Tokko konfidensiin qabu. Prosperity party maa prosperity kun konfidensiin qabu. Maaliif? Akkaatamaan inni bu'uura godhatee biyyattii san keessatti taa'e yoo ilaalle EPRDF garaagarummaa hin qabu. EPRDF wanti inni maqaa ofii jijjiirate warroota Tigraay keessa turan warra aangoo irra turan isaan wajjin rakkoo quunshoo qe'ee keessaa bakkuma isaa hojjetan rakkoo waan qabanii fi akka TPRDF itti fufuu hin dandeenyu. Kanaaf isaan gaafii biraallee bo'u akka nun gaafannee waraana itti binnee amilee isaanii cabsinaa achiin boonu paartii amma qabannee kan deemnu akwaan uummataan filatamanii bakka san gaaniiranii godhanii haa dhufanillee garuu pirogiraamii mataa of dandeenyu qaban yookaan ihaalee gisan fudhatanii sirrii hojiirra oolchaa jiran yookaan ka ofii qabatanii uummataan gadi ba'an jiran. Izeemaa dhuftee pirogiraamii ofiitti kenni waliin jaanjootaan. Abiin dhuftee itti kenni waliin jaanjoota silaa Oromoon bakka saniyyuu hin ga'u paartii isaanii bakka galee hin ga'u. Rakkoon guddaan prosperity maan paartii jedhan sun sagantaa ofii qabatee gaar uummataa waan hin baaneef bakka maraan diina waliin baasan. Warra mataa qaban warra uduu ta'anii biltsiginnaa paartii ta'anii paartii kana bira dhaabbatanii ummata bira dhageettii qaban ummata diqqoo bilchina siyaasaa qaban kanneen akka godhanii keessaa dhaanii achiin booda ka xiqimii ufiitiif qarlee muka keessa deemaa ka ture kaaka Dr. Biraanuu Naggaa fa'a kaaka Indaalkaachoo fa'a Indaalkaachoo Tsiggee maruma garatti dhaqadhabanii garatti qubatan dhabanii isaan fuudhee uf jala galchee fuloota kaartaa kan anatu isinii qopheessaa fuloota kaartaan kana isinii kenna kana kanaan deema uduma jedhan ka ihaalee giillee waliin ka ihaalee barreessee lafa kaa'e san illee hin bulle fuloota kaartaa warri fideellee hin bulle ka ofiillee hin qabu kana keessa bishaan gabatee keessaa ta'e. Kunin dhufa kaanitti kenna waliin qabu kun itti kenna waliin kana waan isa fakkaatu waan qabatee bahuu hin dandeenye rakkoon keessaallee alaallee itti dhufte.
biyyatti kamiyyuu addunyaa kamirrattu biyyi takka eega mootummaa qabaate priority biyya ofiitiif neeshinii ofiitiif kenna. Kun ammoo Ameerikaan fakkaattii guddaa taate biyya san keessatti. Gurraacha ta'ee dhalataa biyya kanaa haa balleessu akkaataan inni ajjeefame seeraan ala waan ta'e argineera waan torbaan darbe ta'e. Biyyattii seeraan bultu ana akkanaa Trump gaafa angorra ana sagaleen jala hatameera malee ana akkan funyaan qabanii baasan. Funyaan qabanii baasan biyya seerri jirtu seerri akka baaybiliitii waaqeffata akka baaybiliitiitti takkitti cabsuu hin dandeenye. Warra juudish warra baay'ee fidanii waliin mari'achiisaniiti nageenyi biyya saniitiif jedhaniiti. Seera san hojiirra oolchuudhaaf jedhanii seerri kabajamee jira. Biyya keenya keessatti sadarkaa kanaan laaluu dhiisi. At least human being centering godhaniitu ilmi namaa akka ilma namaatitti biyya san keessa dachee san akka eenyullee kabajamee jiraataa konseptiin jedhu mataa isaan keessa hin jiru. Yeroo hundaa kan isaan itti yaadan aangoo fi akkaataa irra umurii fi dheereffata. Abbaan barbaade gammadee jiraatee hoo, abbaan barbaade nyaatee hoo, basic neediin isaa guutee hoo, abbaan barbaade dhibamee hoo, they don't care. All the time kan isaan irra hojjetan akkaataa aangoo itti turan. Kana waan ta'eef waan proogiraamii hin qabaanneef an actually kanaan dura maqama jijjiirate malee akkama keessatti argeefin kalee godhaa ture kanillee godhaa jiru. Digrii isaatiif garagara malee. Digrii isaatiitu garagara. Kaleessa uummata Oromoo yoo kaafne oppiidiyoon hin jirti. Oppiidiyoo utaaltee itti argeefin dhufu. Caasaan sunillee waan baay'eetu keessa jira. Sanillee keessa deemu. Adhallee oppiidiyoon achi keessa jirti. Toopikii keessaa nu baase garas hin deemu. Garuu waa'ee command post biyya keessa lemsaare amma መከላከያ ሰራዊት መከላከያን biyya keessa hojiin isii maali? Makalaakiyaa fi federaalli hojii mataa ofii qaban seera biyya san keessatti. Makalaakiyaan gaafa state of emergency declare ta'e isaantu bulcha biyya san. Takka. Diinni biyya alaarraa yoo dhufee isaantu bakka bu'ee waan san hojjeta. Hagar wararii maali jedhan kan yoo itti dhufu makalaakiyaatu hojii isaa akka makalaakiyaatti uume. Federaal poolisiin illee hojii mataa ofii qaba. Adda kun martuu waliin dhahee jira. Maaf waliin dhahee seerri biyyattiin ittiin bultu hojiirra waan hin oolle. Kanaaf diina keessaan baay'ifatan, diina alaallee hin baay'ifatan. Kamiif Suudaanii erga, kamiif Sumaalee, kamiif Gibxiin erga. Mul'uun waliin makamee argama. Amma yoo argitanii jiraattan kaleessaaf eeggate viidiyoo tokko deemaa jira. Milishaa Amaaraa maal godha Suudaanii? Is that the job description? Maal godha Amaara kilini maal godha? Milishaan hojiin isaa kabira, federaal hojiin isaa kabira, makalaaqaan hojiin isaa kabira. Job description isaaniitu adda baafatanii hin beekan. Waliin maanxanii erganii biyyattiillee maanxan. Gara milishaa gara 140 akkasii qabaniira. Marti isiinuu Amaara. Makalaakiyaa miti federaalaa miti. Milishaa Amaaraa qabate Suudaan. Kun warri biyya bulchaa jiru seera malee waan biyya bulchaa jiran seeraan warra ufiiyyuu bobbaasuu dadhaban takka. Lammaffaa Tigraayit uummata Itoophiyaatiif dhiyaatamu Eertiraa dhiyaata. Eertiraan Itoophiyaa miti. Eertiraan akkasuma Suudaanii biyya ollaa, akkuma Keeniyaa biyya ollaa, akka Gibxii biyya ollaa. Hariiroon qabdu. Eega ufiin ubbula jettee baaterraa jalqabdee hariiroon qabdu biyya tana wajjin. Adda makalaakiyaan Itoophiyaa waraanan qabuu fi Tigraay Eertiraa biyya galchee uummata Tigraay ficcisiise ji'oota darban. Miti. Dhabee jennaan Wallaggaadhaaf uummata Oromoo ficcisiisaa jira miti. Silaa
ጠቅላይ ሚኒስትሪችኑ ዮ ድሪሚ ከነቀባቴ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን ሀርከሳ ቀቡ ቀበቱ ኖ ኩኑም ባሱ ኡመተ ኬና አጄሱዳፍ ብየ ብራቲን ቢዱ ዲነ ብራኑ ፊዱ ኑምበር ባችስ ጀዴ ፌዴሬሽን ምክር ቤቲኑ ጣቡ ሂንደንዳቱ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን አከ ኡፊ በርባዱ ሼፓፒ ፍጠተኒራ አደበከሰን maybe udunaga enu Professor Marara Guddina akka enu leedu bakkasan jiraate maybe irra darbu jedhee aman obbo Bulchaa Dammaqsaa bakkasan bakka durii isa dhufe isanii irra darban warra ofii fakkaatu waan achi keessa jiruu fi yookaan assignment walii kennan anam akka dhageetti yoo taate Federation Mikir Beeti adda ajandaa kana jira ati kana dubbadhu jedhanii assign wal godhanii ka Federation Mikir Beeti itti walii marii godhatan kana hin cufan munuma cufan no haadiqatu balleessaniirani warri Tigraay warri TPR balleessaniir seeraan gaafanna seeraan to'annaa jala oolchine akka biyya kamittuu murtoo mootummaan ittiin murteessine tarkaanfii fudhanna malee waraana siviil society irra fudhachuu hin qabnu jedhe diduu danda'u tokko Mikir Beetiin yookaan Federation Mikir Beetiin hingoon sanirra darbanii wattaadara Eertiraa biyya alaati fichisiisanii ilmaan Itoophiyaa lafarraa yeroo fixan tokkichi isaanii afaan baafatanii hin dubban martinu diina godhatee eenyuun ture ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ eenyuun ture kalees backgroundin isaa eenyu isaanii miti ka uumateeru isaanii miti ka guddateeru isaanii miti ka namateeru isaanii miti ka dhagayeeru የመለስ ልጅ ነጀ ዱጋ ጀደ ዋን ከሌስ ኢሳን ጎዳ ጅረን አደግሚሌ እያስፈጸመላቸው ነው ዋን ኢሳን ከሌስ you know training sa godhanini inni ammo garajabeena at least kuwanu wayya ka jedhu ammo waa argaa jiru guyyaa takka gaafa wayyaaneen angoorra turte gaafa takka Finfinnee keessanii miti nu jedhanii hin beekan gaafa takka taaksii keessa afaan Oromoofaan dubbachuu qaanofnee hin beeknu akka Oromootitti yoo qaanofnee hin beeknu afaan barbaannee haasofnee Finfinnee keessaa baanee galu biyyi sun teessanii miti taaksii keessatti Oromoofaan dubbachuun qaali kiflaagari rookaan biyya naannoo biraatti dhuftee biyya san keessa deemuun qaali warri kuwwan fooxaa uffatee warri deemu kabajaan yookaan uffinnaan biyya kiyya jedhee deemu Oromoo garuu akka kunoo hatee waa wayii keessa gadi ino tashamaaqaqee jiraatu Finfinnee san keessa at least difference hin jira jechuun kana kaasa sanillee jajaan jiru kanaaf diinni alaa galchuudhaaf mikniyaanni ka ta'e mootummaan Itoophiyaa amma bulchaaru kun pirogiraamii fi waan hin qabaanneef liidarshiippiin isaanii rakkoo waan qabu diina galchan gara keessaa yoo dhufne ammoo rakkoo keessaa warra keessaatu hiika biyyattiin caasaa kamiinuu iskoolaarsi qaban warra dandeettii siyaasaa keessa qaban warra barate qaban warra muuxannoo qaban warra seera barreessamtu jiru kanneen waliin hujanii maare rakkoo kanatti nutti dhimatee dhufaa jira rakkoo kan akkamii guunnee dandeenya jedhanii ino qaala kan cufuu dandeenya marachuu hin danda'an mariifillee waan karaa argatan natti hin fakkaatu qaxxitaa waraana qopheeffatanii Tigraayin akka argine san gara jabeennaa ilma namaa dubartii sibiila garaa isii keessatti qoshaashaa garaa isii keessatti ulanii kun ka addunyaa irratti argamee bene waa akkatoo kan hin dandeenye UN ka argan United Nations European Union ka argan haagana sirna Itoophiyaa keessatti dubbifnee jirra akkana badduu hin agar wayyaaneen siyaasaa isaan tuqin malee siyaasaa isaa gaafa tuqxe rakkoo keessa gala maaliif hojjedhee waan argeeru siyaasaa isaa itti bu'in siyaasaa isaa itti bu'in malee warroonni kenna baay'ee mana hidhaatti dhumataa turan biyya ari'amaa turan hataniitii miti nama ajjeesaniitii miti uf gurguranii isaan wajjin hojjetanii isaan aangoo guddaa qabaachuu hin danda'an ka ammaa kana garuu dandeettii kan keen barbaadu namummaa kan keen barbaadu mee daa'imman maal beekti waa'ee siyaasaa dubartiin mana keessa maal beekti waa'ee siyaasaa isaan ajjeesu maaltu fidu kana karaa mootummaan bareedu kana godhan maaliif wanta nama qaanessu keessaa warri Eertiraatii fi
warri Amaara hiriira nagaa biyya kana baaniira. Hariiroo maal walirraa qaban? Amaarrini Eertiraan hariiroo maal walirraa qaban? Bee Isaayyaas waliin hojjechoo miti waliin kadhachootu warra danda'an Amaara jedhee dubbate. Amaara አብሮ መስራት አይደለም አብሮ መለመንም የማይቻል ማህበረሰብ ጀኤን በተል ኢሳያስ አፈወርቂ ወረሰወል ክሪር ነጋ ዲሲ ይባል ከነ ከጎዴ ዋን ዶክተር አብይ ዮካን አሞ ጫሳ ኢሳከስ ወረጅረን ሊደርሺፕ ኢሳኒ ብሮክ አፕ ዋን ጎዴ ኩንተ አቺ ኬሳ ባኔ ከትግራይ ሀዲም ገር ኦሮሚያ ሀረን አዳ ኦሮሚያን ኦሮሚያ ጨላለም ኢትዮጵያ ኡርግ አጫሉ ወሬ ገመራ ጀልቀብ ቢየቲሱ ተስገቢ ተከለ አርገ ተስገቢ ተክ ከናን ኦሮሚያ ስላለ ጉያ ጉያ ዋሃሮ ረገ ዱሪ ዋን ቤዚክ ኒዲ ክየቱ ጉቱ አቤት ይጀራ ኡመን ኢትዮጵያ ኑሮ ጅሩን ባኔ ደሞብኒ ኬና ዋን ጆሌቴና ጉልፈን ኑንገው मनकिरा खनतु अडगरु का काही ta'e jiru lubbu namaan baye galinna baye lubbu kiyya galinna ijoolleenti yabaate galitti baye suuqi nagaan galinna amma oromiyaa keessatti sodaa kana ta'e jira kun ka dhufe eessarraa lack of leadership waan hin qabne yoo hundaanuu warra rakkisaa rutillee haa tarkaanfataa bulchuu dandaatu lack of leadership wanti inni dubbatu hujirra oolu ummanni Itoophiyaa haga ummata keenyaan bahu fayyaales yeroo hunda namni tokko yaachirra dubbate akka kun baqa waan ta'eeru itti fakkaata siyaasaan garuu achi miti kadarbirraa waan baay'ee barannee jira liyyu haayil hujuufii qaba federaalii hujuufii qaba makkalaakiyaan hujuufii qaba kana seeraan akka biyyattiin ittiin bulu waan hin bobbaafnee fi wanti martuu miiksidii ta'eefi Ethiopia keessa rakkoon kun dhalatee yoo deebisee jira. Yaa baay'ee ulfaadha akka gaariitti kaaftee baay'ee sirrii rakkoon wal waraansa kana dhale dhibbatti mootummaan yeroo baay'ee jecha kana fayyadamtaa jecha sirriiti mootummaan PP yookaan bilisiginnaa seera mataa isaa dhabu seera bayeetti buluu dhabu seera ofii ajandaa yookaan paakeejii biyya tana ittiin bulcha jedhu waan hin qabneef dhaala jechuudha. Dhaalee TPLF warroota gooftolee isaa irraa waan dhaale sana ittiin deemaa jira waan sana abshaalamee akka jaraa sana akkuma tu jette namni waa'ee isaanii tuqe seera isaanii yookaan adeemsa isaan bulchiinsa isaaniitiin afoo dhaabate hundi isaaniitiyyuu kaan lubbuu kaan hidhaa kaan biyyaa baasutu eeggata ture isaan kanatti fayyadamuu dhiisanii jumlaan sabaaf sablammoota bakka jiranii hundatti fixutti ajjeesutti waraana labsutti waan hedduu godhaa jiran rakkoon isaa rakkoo imaammata bulchiinsaa mataa isaanii dhabu irraa akka ka'e. Kanaaf wal waraansi kuni yeroo baay'ee yoo akkuma argite viidiyoo sana baay'ee na ajaa'ibee ilaalaa ture kaleessa. Milishaadha uffata sana yoo laaltu uffata raayyaa ittisa biyyaa keessaan argitu milishoota ummata uffata naannoo Oromiyaa poolisii naannoo Oromiyaa illee hin argitu. Milishaan Amaara maal godhuuf Suudaaniin biyya loluuf biyya tokko Suudaan biyya of dandeette biyya daangaa mataa isii qabdu yoo lolte akkuma atuu kaaftee makkalaakayaan yookaan raayyaan ittisa biyyaa wannaa eegaa daangaa eegaa yoo seerri cabe konstitushiinii biyyattii eegaa even yoo Dr. Abiy muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy yoo seera cabse isumaayyuu seera sana eega ture seerri isaa konstitushiinii seera irra ka jiru raayyaa ittisa biyya daangaa qofan eegu seera cabellee ni eega akka dubbisnetti jechuudha yoo amma jijjiirame hin beeknu
yeroo ammaa kana sadarboonnoo maaliin milishaan gandaa tokko ganda sana eega malee darbee daangaa dhaqee namni kuma hagasiisan misoomaaf ka oolu qabu qabamee akkasitti rakkatuun ummanni kun sammuu dhabuu fi mootummaan imaammata biyya san ittiin bulchu dhabuu irraa kaka'e kamadde jedhee yaada. Dhugaa wanti kana irraa haasa'u baay'ee nama qaanessaa. Yeroo ammaa kana akkuma argaa jirru waa'ee kiriim waraana bakka addunyaa kana irraa nama saba isaa mootummaa saba isaa lammii isaa waraane lammii isaa gara bara kundo akka Huttuu fi Tutsii jedhamu sanatti bara Rwaandaa sanatti deebisuu nama deemaa jiru bulchiinsi Dr. Abiy jechuudha. Isa kana yeroo itti gara mana murtii addunyaatti dhaabatullee ni hafa jedhee yaadu. Maafi rakkooleen yookaan badiileen gugurdoon hojjetamee gama UN'tiinis gamoota adda addaatiin reekoordi ta'anii jiran yoo namni nama kana himatee jedhee gara mana murtii addunyaatti isa dhaabuu deemuu ni jira jedhee yaada. Guyyaan sunillee ni dhufti jechuudha. Mee sagantaa keenya kan guyyaadhaa goolabu xumuruun waa'ee tokko sii kaasaa waa'ee tokko irratti yaada keessa yaada addas yoo qabaatte asirratti na dabaltaa. Akkuma argaa jirtu yeroo ammaa kana finxaaleeyyiin Amaaraa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy irratti ka'anii jiru. Hiriiratti ba'anii jiru. Baanerii isaa kan karaa irra jiru hundas kan biltsiginnaa paartii haga hunda taappellaa sana hunda jissuu baaneroota sanniin kukkutuu waa hedduu geggeeffamaa jira. Abiyyi Onag jedhamee jira. Abiyyi nu sobee nu miidhee nu ajjeesee Amaara akkas godhee jedhamaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta diraama moo dhugama? Dabalataan immoo kaastee turte finxaaleeyyiin kun Abiyyi qofatti jecha kana fayyadamanii hin cadhifne. Baankiin public service kenna. Publikiin namuma kamuu hunda irraa fayyadama. Keessattuu baankileen gamtaa Oromiyaa naannoo sana kan jirani sabni Oromoo tokko iyyuu achirraa fayyadamuu hin ta'u. Liqiillee fudhatanis haa ta'u waan adda addaatis misooma naannoo sana geggeeffamuufis ka geggeessu ummatuma Amaaraa sanaaf. Yeroo baankii kanas gubanii dhabamsiisanii caccabsan argitu. Mee waan kanatti oduu carraa mee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy carraa tokko oduu saba Oromoo gaafate fakkeenya na gargaaraa oduu jedhe ummanni Oromoo ni gargaaramo. Maaltu deemama jettee yaadda? Baay'ee galatoomii. Finxaaleeyyii Amaaraa kama waanillee haasaa turetti deebi'aa jirra. Ani karaa kiyyaan waan lamatti fudhadha. Yoo arginee jiraanne biyyattii san keessatti waajjirri gurguddaan isaanii qabamee jira. Waan dhoksuu hin dandeenye. Let's say ደህንነት ቢሮ ማን ነው? Inni harka isaanii biiroo waajjira nageenyaati. Waajjirri gurguddaan ka biyyattiin ittiin bultu rakkoon tokko dhalate namni sun warri aangoora pirezidaantiin ta'a xaqilaa ministeerii haala mititti rakkoon tokko itti dhalate daddafee ka bu'uu bakka san bu'uu danda'u isaaniin qabamee jira. Kan akkamiin qabamee yoo jennee ilaalle iyyaa turan. Kanaaf siyaasa isaanii የጩኸት ፖለቲካ jedhan የጫጫታ ፖለቲካ danda'an angoo qabachuu yookaan sirna awwaalee masan deebisuu
dadhaban ammoo iyyuu kama danda'anii. Iyyanii waajjira Itoophiyaa guddaa kanneen Oromoo keessee jirtaa Amaarri keessa hin qaabatanii gara barbaadaa deemee akkas gaafataniidha. Kakatee bahe bulchaan tokko xaqilaa ministeriin biyya bulchu. Kakatee bu'ee yoo anin ummata Oromoo callaa aangoo kenneefii jira guyyaa kan gooranta. Kakatee waakataa maal kakatee biraa bulchaan namni dabalasi jalatti waggaa dheeraa ture kun confidence makanaayyuu mallasi jalaan kan bara. Faranjiin yoo kijibdellee beektu akkasitti hin beekne godhe kijibi jedhe. Yooma kijiballee kijibaa jiraate akka isaanii amanuu danda'aniif waakkachuu hin danda'a ture. Waakkanni sunuyyuu confidence irraa dhufaaf kana kaasaa. Waakkatee lakki anini Oromoo bakka kanan kenne yoo aangodhee jiraadhe guyyaa takkallee aangooran taa'u jedhee kakatee malatee iyyuu keessaniini aangoo jirtu maraa fuudhanii warra muuxannoo waggaa dheeraa hin qabaatin fuudhanii bakka san kaa'anii namoota dhageettii qaban wanti kun sirrii mijanii isatti warra mormachuu hin danda'an akka godhee bikka sanii kaasee caasaan guddaan kan mootummaan qabdu harka isaaniitiin qabamee jiru. Kun waan argaa jiru. Kanaaf gaaffiin isaaf migittiricha bira jirullee gaaffiitu jiru. Gaaffii guddaa jidduu isaanii jira. Kanaaf sa'aa kana keessatti namicha hojii ofiitii jira. Akka maqaatitti achaa taa'u, akka nama jiruuti gabbee haa dubbatu malee aangoon harka isaanii. Pilaas aadaadhuma argateen waa'ee isaanii ergaa kenname ergaa mootummaa federaalaa kenne hujaaran malee wanti isaan balleessan hin jiru jedhe irra dhaabatee dubbataa ture. Humna isaanii ta'e isaan uffatanii baay'ee siyaasaan isaanii yeroo maraa kijibu ka afur dubbataniif ka jala godhan tokkoo miti. Gaafa sun ammoo irra nyaatamee jiran iyyan daddafaniiti. Akkana taanee asiin baanee asiin gallee asiin isaan they have been working this for waan akkanaa kan seenchaarii guyyaa turan. Oromoon dhiyootana siyaasa gale. Tigraayillee dhiyootana siyaasa gale. Maybe history waggaa 50 yookaan 60 caalaa hin qabu. Isaan garuu urga Itoophiyaan jedhamtu tun ijaaramte irraa jalqabdee siyaasa makee ijoollee isaanii akkaataa waan biraa balleessanaa arraba isaan arrabsaa deeman jechuutu isaan fayyadamaa didamartinu. Siyaasa miti bargin jibbiinsa maan guutamanii dhufaniira. Jibbiinsa isaan ilma namaatiin qaban. Warra akkanaatiin, warra nugusaatiin, bakka itti dhufanii iyyuu hin beekan. Eessatti akka badaniira iyyuu hin beekan. Nugusan qotatanii baafatanii waan tokko. Kanaaf namichi aangoo irra jiru xaqilaa ministerichinu yeroo inni gara aangoo qabu warra isa gargaaruu danda'an warra isa wajjin tiimii imanii isa gara afoo fi dammaraa ofirraa qari'ee maafiyaa ofii galchee amma ammoo isaaniifuu afaan ta'aa ture deemee isatti garagalan. Maafii itti walii garagalan yoo jenne waraanni bakka baay'ee akka isaan yaadan ta'anii hin jiran. Wallollee akka barbaadan hidhataniitti ba'anii wallona baay'ee gara nama 33 guyyaa 2-3 wannoo isaa information isaan qaba. Guyyaa waraana guyyaa 3-4 keessa gara nama 33-36 ajjeefama. Haa taatu dhiittee ofirraa ariitee jirti. Qimaatillee akkas. Beenishaangulillee akkas. Akka isii yaadde hin taaneef, akka isaan tumanii ofi deebisuu barbaade hin taaneef. Akki isaan yaadaniiran kaan ajjeesanii, kaan qalanii, kaan boochisanii, kaan onnee isaa waraananii, kaan nama ajjeesee lubbuun qabne sibiilaa waraanu maal jedhama? Hagana psychology nama ajjeesuudha. Isaan warra akkana nama sodaa jedhee namni bararraaqee isaan biraa badee lafa isaanii haadhiisuu barbaade. Kun hin taane keessattuu walloon waggaa 4 caalaa biyya san keessatti ari'aman xuma ofirraa deebisan waggaa ganaa lakkoofsisan hin dandeenye. Qimaatiin hin dandeenye, walloon hin dandeenye, Beenishaangul Gumuziin hin dandeenye.
naannoo isaaniitti warra marfaman isin amaara jedhaati amaara ta'aati bula warra jedhan hin dandeenye sun harkaa badde lammaffaa naannoo Wallaggaallee magaalatu jira kan isaan callaatti qubataniira akka isaan yaadan isaan ta'an waraanni bakka san jiru tarkaaffiitti fudhata kanaaf akki isaan yaadan waan hin taaneef karoora isaan qabatanii waan harkaa bitti laa'e aabin illee of keessa mucaa keessaa ubbaase kanaaf uummanni maal godhuu qaba iyyuu qaba akkuma siin jedhe danda'an afaaninillee siyaasaanillee dippiloomaasiinillee waa godhanii aangoo qabatu sun yoo hin taane ammoo iyyuudhaan cufa iyyanii aangoo baay'ee isaantu qaba iyyanii ammallee namichuma aangoo irra jiru kan irraa buqqisanii bakka san taa'u barbaada iyyanii የጩኸት ፖለቲካ ከናፍ በከ ኢሳን ያደመራ ጀላዳ ማጀ ከሮር ኢሳን ጀላዳ ማጀ አብን ከሳባቴ አመሞ ደበኒ ሂሪረ ነጋባ ሂሪረ ነጋ ቢየ ከቡሻዱ ኡዱ ሲስተም ይሎለኒ ኡዱ ሞቱማ ከነሎለኒ አጌቲ ቀበ አኩ ኦሮሞን ከናንዱረ ሂሪረ ነጋባ ቱረ ኢሳን ለ ሂሪረ ነጋባ በርባደኒ ይአጀፈምን የውካ ነጋታኒ ሂሪረ ነጋብ ገሩ ሂሪረ ነጋን ቱረ Hiriri jibbiinsan kan guutan public service isaaniif kennu gubanii meeshaa daaraa godhanii maal isaan godhe resource isaaniif horii isaaniif achi keessa ka Oromoon achi dhufee achi hin kaa'atu Tigraay keessaa dhufee Dabuubii keessaa dhufee Sumaalee keessaa Sudaanii keessaa dhufee achi hin kaa'atu hagana piyaasaan isaanii ka iyyiinsaa akka ta'e kanaan beeku kun kantu ta'uufii dide akka isaan yaadan ta'uufii didee aarisaniin kana godhan takka kana keessa ummanni Amaaraa bulchaa jiru caasaa Amaara kililii Amaaraa keessa jira maraayyuu ummata kana protectii godhan nama tokko yoo ajjeefan sanuu nama Izeemaa keessa jiru Nusukwatis. Lo yokan hiriri naga gafsan kombolsha bardari nanu ambai su Oromia irrabe. Sila half and half or more than half they might be in jail. Jail is answer. Yokai ajjefamantu. In ajjefamne hirira ofii dhageessifatanii ka bobeessanii ka gubanii ka ari'anii garuu mootummaan biyya sanii xiyyiita akka sarratti akkiin argita warri sun akka dharaa wal biildi wal godhaniira kan dalfaa Asaaminoo Tsigeellee ka doktaru sanniin nyaate hin qaabannaa haagam radicalist Amaaraa kan akka of keessatti develop godhanii irraa hojjetaa turan kanarra argita hagan hariiroo walirraa qaban Tigraay keessallee fudhanne TPRDF ummata Tigraay maraayyuu fayyadeera jechuu hin dandeenye ani hiriyoota baay'ee qabu ka duroo walii hojjetaa ture ka EPRDF akkana jibban civil servantii warra ta'an ka duroo walii hojjetaa ture baay'ee beeka garuu EPRDF haga funyaanii warri jibban baay'eetu jira gaafa garuu galteentu isaanii galtee ummata ofii protectii godhan no baane ho atin bagafa mootummaa turtu ummata keenan gargaare lafa kan keen gargaare jedhee ani baasanii tiiken protecti godhan Tigraay illee ummata ofii haa waraanni itti jabaatee haa rakkoon kun itti ga'u malee baasanii kenni protecti godhan Amaarillee protecti goot ummata ofii seeraan isaan gaafachiisa isaan hin gaafachiisu waan biraa yoo argitee jiraatte federaala keessa ta'aniiti federaala keessa caasaa federaalaa keessa ta'aniiti keessattuu Yohaannis jedhaniiti ka waggaa dheeraadha senior cadre namni ture kun Amaara miidhee jira constitutionii kun gaafa constitutionii jaarlee waliin ture kan warra hujii keessallee hujii raawwachiiftuu keessallee warra ture jiru gaafa karaa argate ammoo ummata bira dhaabbachuuf jedhee sagalee ummataati waa hartartibiitti ummataa waan beeku ummata Amaaraatiif sagalee ta'e admaayiree godhaan haa wallaalu haa jibbu haa jaalatu ummata ofii at least boru rakkoo tokko dhalte ummata kiyya bira gala jedhee ummata ofiitiif sagalee ta'a
naannoon keenya hoo adda protestiin sun bahee ka duraan ajjeefam ka qaamaan ala ta'u ijoollee Oromoo. Hiriirri nagaa biyya keenya keessa bahe. Hacaaluu ajjeesanii ajjeechaan isaa duukaa fi eessumatti dabalanii fira isaa sadiitti dabalanii kun ka godhe gara biraatii dhufee ilmoo fi janna ofii dhabee kun dadhabbii uummata Oromoo warra bulchaaru keessa rakkoo jiru. Jawaadha mana hidhaa keessa jiru. Warroonni dhaaba siyaasaa keessa jiran public figure warri uummanni baay'ee barbaadan sagalee isaanii dhagan akka mana hidhaa keessa jiran. Opiniyoon gadhiisisuun tarkaanfiin isiin goote jira. Naannoo kiyya anatu bulchaara. Naannoo kana keessa waan ta'aaru ana duraan ka gaafatamu. Haa dhiqqaatu haa guddatu uummata kana bakka kana kaa'eera. Uummata kanaaf anatu delegationii fudhateera. Jettee uummata ofii kan protect gootee jirti. Dabarsitee kennuu irratti. Adda Oromiyaa keessa malee gara biraatii mana hidhaa keessa namni bahee ajjeefamaara. Wallaggaa keessa ijoollee barattee biyya alaatti biyya gargaara jettee turte wareegamte mana hidhaa keessa. Hararii keessatti akkas. Arsii keessatti akkas. Naannoo naadhaa kun Booraan illee kalee waa dhagaa jirra. Mana hidhaa keessaa baasanii Oromiyaa keessatti gaafii mirgummaa waan gaafatanii. Nama turre, nama arrabsine, meeshaan cabsine. Warra nagaan gaafii gaafatan akka Muhammad Diksiisii fa'a adda bakka jiru hin beekamu. Kun dadhabbii bulchiinsa naannoo Oromiyaa godhaaru irratti kan hundaa'e. Uduu saba ofii bira xiichee dhaabate gaafii uummata kiyyaa anatu deebisaa gaafiin uummata kiyyaa maalinni jedhee uduu carraa balee fi uummanni Oromoo adda konfidensii dhabee eentu nagaan galee eentu nagaan baara. Boonamaatu namni walii dhiisuu jira sodaa hammeen. Awwaala namaa bira namni dhaabachuu dhiisee sodaa hammeen. Kan keessattuu waa'ee Oromiyaa irra waan ta'uuf itti gaafatamaa dhaaba siyaasaa OPDO. Kanaaf gara filannoo yoo dhufan seenaa baay'eetu darbeera nu keessa. Seenaa baay'ee Oromoon dabarsitee jira. Ilmaan ofii wareegamaa carraa argatti dabarsee kennite yeroo sadii. Nuu ka dhageen in 1991 na fakkaata 91 or 93 irratti bara walgahii Londanii carraa kennamee fi carraa takka dabarsanii Paarlamentii illee wambarii guddaa qaban chaartarii cabsanii banii tokko qabsoon Oromoo achitti illee fudhatamee jira. Ka achiin dura akka seenaa malee hin beeku. Ka lammaffaa ka amma ka eengada 2018 akka nyaatan. Sadaffaa ammaan booda ammoo uummanni Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ammaachi lubbuun hin deebi'u. Sobamnee carraa Rabbi nuu kenne dabarsinee jira. Jannoota keenya ka biyya bulchuu dandeenyu adda mana hidhaa keessa galanii daraaramaa jira. Mana hidhaa keessatti ka bakka maraa yoo fudhattee jiraatte qeerroo Oromooti bakka maraa guutee jira. Kun babadu badee goriin waraana galee jira. Doktoroonni, Profeesoroonni, Lekcharoonni, Injiranoor waraana galanii jiran. Because beekaa uummata Oromoo yoo mana hidhaatii dararsaa jiraatanii nullee boru ganama oduu nu hidhanii ajjeechaa nu hammaata nullee yoo nu hidhanii boru yookaan akka Hacaaluu nu ajjeesanii yookiin ammoo warra barate mana hidhattu fixaaranii carraan keenya kana waan ta'eef manni keenya bosona. Jedhanii bosona galaniiran. Beekaan qaaniin uummanni Oromoo qabu. Biyya ofii keessa jiraachuu hin dandeenye, hojjetee uummata ofii gargaaruu hin dandeenye. Taalentii yookaan profeshinii isaanii mootummaan itti fayyadamaa hin jiru. Doorsi isaanii jiru carraan isaan qaban biyyarraa badu. Waraana galu. Kanaaf ammaan boodduu filannoon kun dhufe second chance Abiyyi fi
in kenna ani natti fakkaata akka nama tokkootitti. Gaaf kaleessa iyya daras warra angorraa qaburraa ari'ee ka ajjeesee ka mana hidhaati hidhan lakki nama jedhu bakka san jiraate namicha kan nama qabu jiraate silaamee bisa kan chaansii kennuuf hin danda'an. Onnee nu cabsane Jawaari ani nama sirballee dhaga'uu miti. Kan bisan keessan jiru garuu Hacaaluu ajjeesu jechuun onnee Oromoo cabsan. Warroota abboonsaas Oromoo hidhan jechuun amilee Oromoo cabsan. Lammaffaa ummanni Oromoo deebi'ee biltsiginnaa hin deeggaraa an karaa kiyyaan natti hin fakkaatu. At least ummanni kun sagalee maal isaaniitu dhaga'ama. Sagalee kana rakkadheera jedhee ummanni mootummaa bara yoo dhaqee mootummaa xiyyiitiin dhaanii yookaan biiroo ofiitii ari. Maaltu deebi'eeraa biltsiginnaarraa hadha sagalee argataa kana godhe. Lammaffaa ammoo wanta siyaasaa biyya san keessa hin beekamu. Siyaasaan abdartii geem jedhe namichi nu. Maaltu beekaa humna Oromoo keessaa argachuuf hiriira nagaallee san goosisu illee ta'e maaltu beeka? Wanta evidensii hin qabne kana jechuun yoo hin baanne siyaasaa kana keessa turree jira waan deemaa jiru. Qumaariin biyya san keessa deemaa jiru, qumaariin mana san keessa deemaa jiru. It's just beyond our waan akka atiin deemtee calculating goone argaa jira waan ta'aa jiru. Humna san kakaasaniira humna Oromoo argachuuf ta'e illee yoo ta'e maaltu beekaa mandoon hiriira nagaa deeggarsa gaafataa jiranii. Oromoon ammaa yoo hoggonaan isaa hiikamin dhaabni siyaasaa Oromoo nagaan bahee hin galin filannoo kana wajjin yoo deebi'e akka eenyullee biltsiginnaa qixxee pirogiraamii ofii uummata ofii barreeffachuu madirakiin yoo qophaa'e wanti Oromoon deebi'ee biltsiginnaa deeggaru yookaan Dr. Abiyyi bira dhaabbatu tokkollee hin jiraatullee. Hin jiraatullee. At least kana beeraawii hirqii jedhan sanii fiduu yoo danda'anii uummata hidhamee gad hiiqanii iskoolaarsota kanneen iliitii Oromoo kanneen illee waliin fidanii yoo madirakii waliin dubbachuu danda'an yoo jiraate meebi jiraachuu hin danda'a. Sanillee isa deeggaruu fi biyyattii kana tasgabbeessuu godhuu danda'an. Achiin ala Oromoo ta'ee kakokkee bitame sammuu isaa gurguree kadeemu yoo hin jiraanne achi biltsiginnaa biran dhaabbataa uummata Oromoo biran dhaabbataa kajal Oromoo hin jiraatu. Kasammuu fi gurgurtii yoo hin taane yaa kanuma. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa marii adda dikkituu waliin godhaa jirru beeksisa daqiiqaa tokko dhaggeeffannee walitti deebina. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ODM miidiyaa hawaasummaa irratti sagantaalee adda addaa dabarsuun beekamaadha. ODM dalagaa kan eegale waggaa 10 dura yoo ta'u tajaajila ODM kennaa ture keessaa muraasa sirboota garaagaraa YouTube irra kaayuudhaan viidiyoo adda addaa waraabuun gulaalee maamiltoota isaa bifa garaagaraan kennuudhaan maal kana qofaree tajaajila websaayitii ijaaruunis ni beekamna. Akkasumas ODM waggoota dheeraadhaaf haala yeroo irratti keessummoota adda addaa istuudiyoo affeeruun bifa gaafii fi deebitiin hayyoota mari'achiisuun beekamaadha. ODM karaa ammayyaa'aa ta'een tajaajila kennuuf qophii irra jiraachuu kenna. Gamanumaan isin beeksifna. Maarree isinis yoo kanaan dura maamila ODM taatanii hin jirre ooltanii hin bulinaa. Amman tana iddoo subscribe jettu tuquun maamila yookiin michuu ODM ta'aa isin hin jenna. Maarree gargaarsii fi haamileen keessan murteessaa waan ta'eef nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. ODM kan keessan jabeeffadhaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa ODM. Baay'ee ulfaadhu dhugamaa wanti kaaste waa'ee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi carraa deebee oduu nagargaara jedhee saba Oromoo gaafate argata ka jedhu dhugamaa Oromoon lama deebee sadi deebee sobamuun
waan ittiin jirree fi osoo inni carraa sanuu gaafatee carraa sanuu kennuufiini oduu kenneefiiyyuu carraa sirriitii miti jedhaanillee gama kiyyaan dhuguma namni kunini nama Oromoo gane saba Oromoo gane qabsoo Oromoo nama karaa irraa maksee afaan baasee Oromoo yoo nan deeggarre waggaa aganaa kuma tokko duuba cabsa jedhee nama miidiyaa gubbabbayee dubbate nama kanaa deebi'ee carraa kennaa ani Oromoon carraa kenninaan ofii waan biraa ofitti fidee jechuudha. Kanuma keessa Oromoon biltsiginnaa kan filanne gamanumaan yoo filannoon illee jiraate tokkuma waa'ee filannoo ibaluun filadha ibaluun dhiisaaniin amma nun barbaachisu haa ta'u inni kunini carraa kennamuu hin qabne sababa waa'ee kana wanti kaafneef illee hubannoon saba keenya bira wanti akkanaallee jiraachuu akka qabu Oromoon ganamaa asiin ba'uu isaa hubannoof akka nuuf taa'uu fi inni biraa immoo finxaaleeyyiin Amaaraa dhugama wallaalaadha. Wallaalummaa fi public service wantoota akka baankii geejjiba waan akkana naannoo kee keessa jiru sarviisii ka kennu sima matama keetiif sabuma sanaaf misoomuma daandii karaa sana baankiin suni irra deemu isatu ijaaraa sana irra ka deemu Oromoo miti Amaaraa. Wallaalummatu waan kana isaan godhe kun yeroo baay'ee maali wallaalummaan maalirraa dhufa yeroo baay'ee naannoo kee bidhattee namni na cinaa jiramu hin jiru argitee anawicha jaba gaafa jettati wallaalaa ta'aa deemta. Tokkoffaa waan barattu hin qabdu waan dhageettu hin qabdu wanta mata duree qabu hundaayyuu sima beekaa wanti kun biyyaa kanallee wallaalummaan baay'ee achirraa dhufti jechuudha. Uummanni kunini wannoonu kennuu dhabu saba biraattii fi argitee beekumtii kennuu dhabu saba Amaaraa qofatu guddaadha. Wahaalikki እንደዚህነው አናብሲቲ ሱሬ ከጎዴ ኢሳ ቀሚሲ ከሲ ኡቢሴ ኢሳ አከሲቲ ያዱን ኩማል ጀቹዳ ጋፍ አከሲ ያደ የተ ነማ ወሊን ጅራቱ እንደንዴቱ የቹዳ ተኮፋ ጋራ ሪያሊቲ እንጅሩ ዱጋን ኤሰ ጅራ ማልቱ ዱጋን ኤሳ መደዋን ጀዱጋ ኡመት አከሲቲ የቹዳ አማ የሮ ባ ያርጋ ጅራ የሮ አስዮ ከና ወሮ ተከሌ ባንዲራ ኢሳኒ ጀላ deeman baandiraa warra amma arungaadee bicaa qayyii kana Oromoon baay'een uffattee ka deemtu warroonni Aagawoos warroonni Qimaantis hundi isaanii aktivistoota argaa jirra no jedhanii yeroo itti ani kuushi jedhaa jirantu jira wantoonni kunniin waan qabatee waa hedduu dhufaa namni guyyaa guyyaan dammaqaa jira guyyaa guyyaan beekumsa jaba immoo warri kun immoo guyyaa guyyaan irraa gadee akka kunoo nama goddaa gadi fiigee irraa gadee gadi fiigaa jiranii bu'aan isaanii maal ta'a kan hegeree inni laalu sagantaa badhaa marii badhaa waliin goonee sagantaa amma goone kana keessatti yaada waan silaa akka yaadaatti na hafa yoo jettu jiraate carraa sii kenna sagantaa kennaa kan guyyaadhaa kanumaan goolamna. Ani carraa waan na kennite baay'ee galatoomii waan baay'ee waan jedhu qabu garuu akka dhaamsaatitti uummanni Oromoo bitaa mirgaan jiru haala amma jiru kanatti Oromoonni akka amma jiru kanatti tuufamoo wanta ta'uu qabutu jira. Jennee akka gaaffiitti hundumni kennaa mana kana keessatti bakka jirutu waan haasawaa deemnu kanaan dura qabsoo yeroo baay'ee butamee jira. Kun ammoo ka dhiyoo kannaa tun moodeelii guddaa nuuf ta'a yookaan barumsa guddaa nuuf ta'a. Moodeelii illee hin taane Oromoon ammaa achi sobamuu hin qabu. Oromoon ammaa achi gabrummaa biraan irratti fe'uu hin qabu keessattuu warri dhageettii qaban Oromoon nama barate dhabee hin beeku nama iskoolaarra dhabee hin beeku itti fayyadamanii galgalammoo akka maastikaatitti ancaqqeetitti nyaatanii kaniiti gaafa mi'aarraa dhumatu gaddarban warri biyya alaa jiru diyaaspooraan maal godhuu qabaa kanallee itti yaaduu qabu natti fakkaata warri biyya qabsoon biyya keessa jira warri biyya keessa jira akka qeerrootitti akka inni kun namni ilaalu maal godhuu qabaa kunillee akka asaayimentiitti sadaffaan ammoo warrummaan caasaa mootummaa yeroo kana aangoo keessa jira. Haga yoomii uummata Oromoo
jilbiiffachiisaa qe'ee isaarra ari'aa qe'ee ofirratti mirga ofii dhabaa jira. Mana keessaa baatu muka keessa ajjeefamaa akka reeffa isaan fuun qeerroon boru baratee biyya san dhaaluu danda'u maraa mana hidhaa keessa jirtoofti ta'aati. Kun ammoo lubbuun qabatanii banee muka keessa galar eessa jirtan? Warri mootummaa keessa jirtan eessa jirtan yeroo wanti kun matin ilmaan keessan irratti qabu. Seenaan isin gaafata. Kanaaf Oromoon walitti deebi'ee haara jiru rakkoo jiru bakaleessaa irraa baratee tokko ta'ee deemuu qabu. Mootummaan biyyattii biltsiginnaa anytime kufuu hin danda'u. Addunyaan illee ijatti godhattee jirti. Kalee ka Tigraay dhagamaa ture amma Oromooti dhagamaa jira. Wantiin warra filannoolee sagalee Yurooppillee deebisuu diddeertuu fi dippiloomaasiin inni addunyaa wajjin qabu waan kufeeruu fi waan isaa akka nama sobduu ta'e addunyaan beektee jirti. Akka Oromootitti garuu utuu namni kun koottaa tiraanzishin gabarnamentii wayii hin ijaarama. Oromoo maal qabattee jirti jedhanii gadi baanii Oromoo maal qabattee harkaa qaba. Dhaabni siyaasaa biyya keessa jiran. Dhaabni siyaasaa biyya alaa keessa jiran. Warri baratee biyya alaa keessa jiran. Haala tokko ta'anii walii haasa'uu danda'an qopheessuu qaban. Addunyaa wajjin akkuma warri Tigraay walii gurmaanii horii qabanii dandeettii qabanii wal bira dhaabbatanii sagalee uummata ofiitiif ta'an Oromoon lakkoofsaan baay'ee kan yeroo biyya alaa jiran. Kanaaf sagalee uummata ofii sagalee biyya saniif sagalee afaan ofiitiif ta'uun yeroon isaa amma. Haguma dandeenye warri biyya alaa jirru warri caasaa mootummaa keessa jirtan. Kakokkeen isin rakkisee uummata ficcisiisaa jirtan seenaan isin gaafata. Waan baay'eellee paablikii irra baanee dubbachuullee kan barbaannu waan baay'eetu jira. Yoo kana jenne barbaachisummaan isaallee baay'ee miti akka Oromootitti garuu yeroon kun yeroo dammaqee Oromoo walitti deebi'ee association illee yoo ka uumuu isarra jira. Organization illee yoo uumuu ijaaruu isarra jira. Uummata kana gara tokko waan hojjechuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa kamitti illee anytime kufuu hin danda'a. Guyyaa kamillee anytime illee kufuu hin danda'a. Addunyaan ijarraa kaaftee jirti. Uummata biyya keessatti bakka maraa hiriirna gaaffii ta'aa jira. Nama kana barbaadaa hin jiran. Oromoo ati yoo karaa kan keetiin maal godhaa jirtu? Waan uummata bira dhaabbachuu danda'u. Garaagarummaa baay'ee qabaachuu hin dandeenye. Akka afaanii, akka naannoo, akka amantii, akka ayidiyooloojii qabaachuu hin dandeenye. Waan tokko nu godhu irratti cimaati. Waan gargar nu baasu irratti irraa hojjetaati. Biyyattii san oolchuun yeroon isaa amma. Yeroon biyyattii san oolchuun yeroon isaa amma. Boruu miti. Seenaan isin gaafata. Carraa kana ofirraa dabarsuu hin qabdan. An kanuma dhaamsiti. Ofii kiyyaaf illee kanuma dhaamsitiyyaa kanuma galatoon. Ya, ulfaadhu baay'ee yaada cimaa yaada waan guyyaa guutuu waa'ee dheeraa haasofne kana guduunfite yaada guduunfaati. Anillee yaadni kiyya kanuma Oromoon osoo hadhaa biyyiin suni transition mootummaan ce'umsaa dhaabatamu jedhamee maal harkaa qabnaan dhugama gaaffii kennaa wal ijaaruun waliin mari'atuun maalirra maal goonaan wal quba wal qabaachuunii fi hojii manaa ofii walii kennuu fi ofiillee matama kennaayyuu ofii kennuuni yeroo itti barbaachisaa. Ulfaadhu galatoomanii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media sagantaa marii adde Dinqituu Muddaa Saaroo waliin godhaa turre kanadhaa kanumaan xumurraa adde Dinqituu isinillee sagantaa Oromiyaan Digital Mediaan waamicha isinii godhe kabajtanii argamtanii yaada guddaa yaada bu'uura biyyattii sanaa ofafoo hegeree biyyattii Itoophiyaa jedhamtuuf ta'a jedhu kana gumaachitanii nu waliin marii godhuu keessaniif ulfaadhaa horaa bulaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee itti fufaa miidiyaan Oromoo badhachuu qaba. Hin qabnu warri kun kan dhaalee miidiyaan keenya jajjabeessaa tuma sagalee uummataa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf galatoom isinillee wanti godhaa jirtan baay'ee gaarii itti fufaa kan dhaamsi kiyya galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaan Dijiitaal Miidiyaan marii adda dinqituu waliin godhaa ture kutaa lammaffaa kanaan xumure yeroo biraa mata duree biraatiin hamma walitti deebinutti sirba armaa gadii kanaan nagayaan nuu tura horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Ammazintaane gurbaan argitu ammazintaane gurbaan argitu rakkoo malee dhiirri ka'ee jibbitu roorroof malee dhiirri ka'ee jibbitu lagnuuf hintaane qomoo gorasi lagnuuf hintaane qomoo gorasi loote dufte kunnoo dubbiin barasi dur warri keenya korma galee falatu dur warri keenya korma galee falatu maaf warrammaa nama galee kan gatu eessaa dhufe nama galee kan gatu jetti gurbaa akkam wayya. Saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite unda tufane berataruda saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite wa unda tufin berataruda. Fagora dufte yomu dandese Yantu wafanda mafakese Rosa babana kalatamese Arrane kuno kuma durani Sabne ikimimani Tubasa kapso kafa tubasa Keroki ya kareni tibubasa Ijebata kenye jarati sinu halani imana Ogona ikanu falmachura Mare walitikana Yati keron kapale warege ya warra itikosu Ega vele sidu fadaloni Uftutu kasososu Nama jaiba Dupi nama jaiba Dupachu vile nama diba Ina jalanun tabate firrike jeba Nama jaiba Dupi nama jaiba Dupachu vile nama diba Ina jalanun tabate firrike jeba Ya gero Sumatu galtana sabati roriftu Ofirra ina dammakati kalesa Kallubu kenne falnerolo akkami Alaganya tike bagero lamigo Utaf gandana dairuni gabromsu Irra garmamsu alfiluni Ega ya sabakum animbekum irragaba Duga walitimu dinyuma firri kijiba Nane yamdu samungo arrasta tubarule Sabab kanin tole malimata ndarangale Sabab kanin tole malimata ndarangale Garangale garangale Saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite unda tufane berataruda saba kola miko ya saba hayu saba sabona jalisu kangetin roro sitamate amayona gabruma jabsuda jirma shimiti hijabaruda wanuma numite wa unda tufin berataruda.
jala baata. Sabni kuni qoosaa sitti fakkaata diddeetti matiyyoo keessi nyaata. Furtuu fi furmaanni harka keenya rabnaan tuffatameera. Seera miti kunniina harka dhiiga kunoo nurra labsee jira dhugooma. Gabrummaa biraa ofiin hafe.